TikTokiin maaliif callise? Dhimmoota gocha suukanneessaa irratti itti gaafatamummaan jiraachuu qabas jedhame. Gocha suukanneessaa Itoophiyaanota biroo irratti gammoojjii Saudi Arabiyaa keessatti raawwatame jedhamee hordofuun TikTok irratti kallattiin tamsa'aa ture jedhamee himamuu ilaalchisee gaafii fi yaaddoon ka'aa jira. Akka odeeffannoon tamsa'ee ibsutti gochi suukanneessaan kun yeroo raawwatamaa ture TikTok irratti laayiviin yookiin tamsaasa kallattii ta'een tamsa'aa ture. Haa ta'u malee dhaabbanni TikTok yeroo sanatti tamsaasa kana addaan kutuu yookiin qabiyyee sana daangessuu irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuu dhabuun isaa qeeqamaa jira. Dhimma kana ilaalchisee TikTokiin dirqama isaa sirnaan bahuu dhabuun akka hin callifamne ibsee dhimmicha karaa seeraatiin hordofuun itti gaafatamummaa dhaabbatichaa mirkaneessuuf qophii taasisaa jiraachuu beekseera. Gaafilee ijoo TikTok irratti ka'an keessaa yeroo tamsaasa kallattii keessatti gochoonni suukanneessaa yookiin sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamu tamsaasa addaan kutuu fi qabiyyee sana hatattamaan ugguruuf sirna nageenyaa fi hordoffii gahaa qabaachuu dhiisuu isaati. Dabalataanis gochi wal fakkaataan biyyoota Awurooppaa yookiin Ameerikaa keessatti yoo raawwatame dhaabbatichi tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi dhiifama gaafachuu mala ture jechuun yaadni dhiyaateera. TikTokiin fayyadamtoota Itoophiyaa irraa galii argatu xiqqaa ta'uu danda'uun isaa dhimma mirga namoomaa irratti xiyyeeffannoo isaa hir'isuuf sababa ta'uu fi dhiisuu isaa irrattis gaafii kaaseera. Akka ibsa kanaatti jireenyaa fi kabajni namaa bakka addunyaa kamittuu walqixa ta'uu qaba. Sarbiinsi mirga namoomaas eenyu irratti fi eessatti akka raawwatame osoo hin ilaalin itti gaafatamummaa seeraa qabaachuu qaba.